shirta turan Oromo Somale wal munyachisa turan Oromo Bashangul wal munyachisa turan ummat kibbat nasit wal munyachisa turan aba ojerani asuman nu walirra mujarani numma asuma wal ballesatur khanami bira nu khais inte nijatu asumat hardalle indibita obido dunnatira indibita bawo rajine harralle shunum harin hardalle orju makesanu debisubi tada wan jirani nu gargar nu qodani nu tokko ummat jirta sabab sabla modundi jalalan naga tokkumman harkol qabanne bite nay jaruti saninjela dini jelamgo ha inni khari himada inni lamma pantu pasada gar misona devide yuma fira mulkine achin qabdu khara yuma fira mulkine absoju danga hen sabab sablu moduran tokumma walide ganne akishir tatoti amalle mukhasa watate kungostana kusabtana kinjenne betachu bamna naqaw bamnawan tate irdebe garat sanigachu barbada tumore jirwan tate kabajamo jallenge husen misens gumi saba asib baga ka asaruta sarife kabajara nafe
faana inni faana akkasuudhaan dargaggeessi aangootti inni kunini akkuminaan dargaggeessa yaadanis dargaggeessa ta'ee viizhinii haaraa qabaachuun wanneen isaan asitti dubbatallee dhaga'uu warra kalee wal hadhaa turu yookaan ammoo wal adamsaa turu moo hunda bal'oota bilisummaa Oromoo jedhee shakkiitti natti tole dargaggeeyyii kanaaf mi'a nan tokko amina laaftullaaf. Egaa bilisummaa Oromoo akkuma isin beektani hangafa qabsoo bilisummaa Oromooti. Hangaftichi kunini qabsoo bilisummaa Oromoo waggootaaf deeggarsaa bahee fi bu'aa bahii hedduu qabaatu keessattuu boqonnaa qabsoo haaraa bara 91 irraa 92 irraa chaartirii fi adda bilisummaa Oromoo jalqabeen egaa wareegama hedduun bu'aa bahii hedduu keessa baanee wareegama hedduu kafallee jirra. Wareegama kafalamaa ture baddaaf gammoojjii magaalaa fi baadiyyaatti ilmaan Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo kana bahan deeggaramu bira dhaabbachuun wareegama lubbuu, wareegama qabeenyaa, wareegama dandeettii, wareegama bifundaa baasaa turan. Egaa wareegama guddaa bahaa ture kan keessatti jaallan qaqqaalii, qaroo, jajjaboo, nuu kan cufirri jaboo jennee har'a dhaabachuu dandeenyu hedduu dhabnee jirra. Maqaan isaanii tuttuqamee jaarran addaa jaarolete lafa namni dursaa kenna akka jaatanii aliifaa jaarsoo waaqoofaa ajaalaa qoofaa alii garoofaa jallanan maqaan gooruu fi hedduun wareegama isaa olaanaa kaffalanii ardi waliin hin jiran. Waltajjiin kun ammoo bu'aa bahii sanaa fi wareegama sanaan arra mirkanooftu dhiigaaf lafa isaaniitiin guyyaan kun mirkanaa'e. Kanaafuu yeroo hunda isaan wareegama qaanii kaffalanii guyyaa adda kanneen mirkaneessan galmee seenaa qabsaa'otaa galmee seenaa Oromoo keessatti seenaa galmee qofaa miti onnee Oromoo tokko keessatti bara baraan jaalatamanii jiraatu waan ta'eef seenaan isaanii jiraataadha. Egaa wareegama kafalamu kan keessatti gariin namaa wareegama maqaan dhagahamuu mala. Wareegamni kun maqaa akka itti bahe eenyu maal akka ta'e eenyu akka akkamiin lubbuu dhabe akka akkamitti akka wareegamani yeroo fi waltajjiin kun haasaaf waan nu garatti fakkaatu. Gariin jaallan kana rasaasa diinatiin kan dhuman yoo ta'u gariin isaanii ammoo yeroo qabsoon hadhooftee rasaasii diinaa isaan hin gahinitti ufuun kan uf wareegame hedduutu jira jechuudha. Iccitii diinaa baasuu irraa hundi isaanii dabarsanii akka kanaanii yeroo wareegam jennu kana wareegam qabsaa'onni har'isin dur dhaabatan kun akka itti bahe tokko tokko isaaniitiin waan beeknuufi silaa carraafchaa gartee carraa arganne tokko tokkoon alii garuu akkamiin wareegamu jaataniin akkamiin wareegamu inni kun akkamiin wareegamne waliin silaa ibsuuf deemu. Isaan baduu seenaa irraa argattani baayogiraafii namni nu barreessu hedduutu jira hedduun keessan nu barattanii jirtanii san seenaaf dhiisee addi bilisummaa Oromoo amma maaliif gale akkamitti gale galma nuti yoo deebi'u addi bilisummaa Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo waggootaaf deeggarsaa bahe galiin gahee qabsoon bilisummaa Oromoo galmi geette bilisoomnee jedhee hin galle garuu qabsoon bilisummaa Oromoo kana booda dhiibbaa uummatii Oromoo godheen yaamichi uummatii Oromoo godheen wareegama qeerroo godheen qabsoon Oromoo bifa haaraatti hundeeffannee itti fufuu waan barbaachiseef uummanni keenya yaamichi ni godhe yaamichi ummati keenya godhe bulchitooti ammaa itti biyyiifaan itti lammaanfaan deebii fakkaataaf deebii barbaachisaa waan kennaniif walitti dhiyaannee karaa nagaatiin qabsoon geggeeffamee galiin adda bilisummaa Oromoo bakka gaha kan jedhu irra waan ga'ameef qabsoo keenya bifa haaraan geggeessuudhaaf qabsoo karaa nagaa geggeessuuf as jirraa jechuudha. Egaa qabsoo karaa nagaa geggeessuuf keessatti jijjiirama margan kana gargaaramnee uummata keenya ijaaru uummata keenya walitti dhufu qeerroof qarree keenya qoqqoodfachuu daldala keenya qoqqoodfachuu fi qabsoo walumaa gala bilisummaa Oromiyaa jennu dabalatee qabsoo misoomaa qabsoo dagaaginni biyyaa qabsoo nagaa buusuu qabsoo jireenya waaraa uummata keenya argamsiisuu qabsoo tasgabbii uummata keenya argamsiisuu qabsoo
ummata keenyaaf daangaa Oromiyaa kabachiisuu qabsoo sabaaf sablammoota waliin jiraachuuf nagaan biyyitaan guddisuu hedduutti nu eegata. Qabsoo bilisummaa Oromoo yeroo murteeffannaa uummata Oromoo qabsaa'uuf gaddi bilisummaa Oromoo qabsoo godhuuf qomusoo ta'eyyuu qabsoon teenna mootummaa nu jiru waliin qabsoo biyyummaa balleessuu wallaalummaa balleessuu tajaajila gaarii uummata keenyaa kennuun akka uummanni keenya akka uummata addunyaa kanaatti tasgabbii fi nagaa fi dagaaginni waaraa bakkoota waaraa qabaatee jiraatuuf qabsoon adda bilisummaa Oromoo itti galee bilisummaa saba Oromoof argamsiisuu miti bilisummaa carraa argamee gargaaramee biyya guddisuuf nagaa buusuu akka ta'ee fi kan hunda waliin nu hubachuun akka adda bilisummaa Oromoo bifa haaraan qabsoo biyya qabsiifatanii dhaamsuma armaan dabarsuu barbaada. Gamtaan adda bilisummaa Oromoo baroota bakkum jenne dhaaba maqaa bilisummaa maqaa Oromootu sosochoo'aa jedhan maqaan dimokiraasii jedhu maqaan bilisummaa jedhu maqaan jidduu kanatti bilisummaa miti dimokiraasii illee miti dhaabuma fi jiru hedduu akka hin jirtuun beekna dhaabonni hedduun ammoo wal falmaa wal hadhaa wal lolaa yaada isaanii karaa nagaatiin geggeeffachuuf dhaabni akka adda bilisummaa Oromoo dimokiraatikii ispees dhaabaa daandii itti dhiphifamaa dhiphoota warra dhiphaadha warra gartee bilisummaa Oromiyaatiif qabsaa'u warra Itoophiyaa diiguu barbaadu wayii biyyi gargar baasuu barbaadanii maqaan adda addatti moggaafamaa jiru. Kun immoo haga shororkeessummaa fayyadamnee namni adda bilisummaa Oromootiif alaabaa bareedaa misirrittiin sirbatan kana qabaachuu qofaa miti biratti dhaga'an yakka olaanaa ta'ee ajjeefamuu biyya baafamuu agartee dhiitti sangisiifamuu dubartii gudeedamuu wanni isinirra hunda'u hin jirtu. Garuu sanayyanii waliin nu goosise akkuma reefu obboloyyatti kaasan tokkummaa dhabuun wal dhageettii dhabuun wal hubanneetu dhabuun walii beekuu dhabuuf gartee biyyoon paartii politiks siyaasaa gartee jaarmaa jedhamsan odeeffaataa Itoophiyaa